በነገራችን ላይ በዚህ ላይ ያልነበራችሁ ሰዎች በተቻላችሁ መጠን ኤኬንም አይዋለው መነጋገር ይችል ይሆን አላውቅም ባይት አደርገዋለሁ አዋሽ ይታየኛል አዋሽን አስገባለሁ ሌሎቹንም ወይም የሚተካቸውን ሰው ራጂን ልደውልለት ይችል ነበር Arkafone ayu naga arkaf kam naga jirtu ayala naga jirra baga jiratan amin okay gama kana namni tokko feera sa'atii kana fooyyessaa nuun jettanii gaa warri biyya alaa jiran immoo amma rakkachuuf jedhu fakkaata xinnoo ishee gaa rakkina hin jiru isaan nu rakkachuun keeyya wayyaa mata biyya jiru kana keessa qooda dhabsiisuu manna nu amma tokko gaagama goone okay namoota bira argaa hin jiru ekeen as dhufuu hin danda'u fakkaata soolkoo fi namoonni soolkoo beektan mee sheerii kana sintu gashu sheerii godhaa fi soolkoo mootii har'a marii keenya akka itti yaadnetti ittiin fuufnu haala yeroorraa kan ka'e jijjiirama yeroo irratti wanta tokko waan jiruuf sarraa kan ka'e xinnoo fooyyeessinee akka haala yeroo simatu goonee marii keenya isa paartii ammaa gochuudhaaf ni yaale because wanta walgitu lafarra waan jiru wajjin wanta walgitu akka ta'uuf jechuudha so namoonni deeggaranii keessatti dhufanii raajiin ka'e jijjiireeti argeera raaji okay akkasi gaa raaji nagaa akkam nagaadha nageenyi baraadha baga jiraatan namoonni haaraanis dhufanii innaan hin gashinaa gaa namoota dursanii as galanii achi keessa akka filachuu danda'anii fi malee namoonni kanaan dura wajjin hirmaatan yoo jiraachuu baatan iyyuu rakkinni jiru namootumaas qabnuun goona ergan jalqabees yeroonsaa baay'ee hin darbine waan ta'eef numa obsinaa fi namoonni maqaa isaanii jijjiiranis jiru taanaan akkasumatti harka isaanii kaasanii yookiin keessaan akkasuma barsiisuu danda'u ana daa'ibanii isinis beektu taanaan akkasuma goona haala irratti jijjiiramni amma tokko jira nu marii kana yeroo jalqabne torban lama dura qaamonni lamaan kuni marii fi haasaadhaan dubbiis akka hiikanii uummanni keenya lola keessatti dhabamuunsaa du'uunsaa mana rakkachuunsaa akka dhaabbatuuf yaadnee jalqabne amma developmentiin lafarratti jiru haalli sochiin lafarra jiru akka beektanitti gara mariitti akka deemamu odeeffannoon tokko jira gidduu kana Daar es Salaam irratti hoogganni olaanaa waraanaa gama lamaaniin iyyuu walitti dhufanii akka haasa'uuf jedhanii kanaan dursees informaalii amma tokko akka wal quba qabanii fi gara mariitti deemuudhaaf akka hojjechaa turan beekna garuu amma immoo haaluma akkasiitu jira waan ta'eef kan irratti nu amma nagaadhaan haasaadhaan haa hiikanii jennee mari'achuun maal dhiibbaa akkasii gochuudhaaf mari'achuun already otoo isaan deemaa jiranii haala isaa wanta hin ginne akka hin taaneef xinnoo fooyyeessinee torban kana maalirratti mari'annaa marii kana keessa I think Daar es Salaam irratti godhama jedheen yaada Tanzaaniyaa masana keessatti yookiin Daar es Salaam jedhama namoonni tokko Keeniyaas jechaa turanii Naayiroobii garuu Daar es Salaam keessa akka ta'udha odeeffannoon cimaan dhufaa jiru
akkasi wanta baay'ee abdii namaa laatu ta'aa jira taanaan maal akka as ba'uu barbaadna. What end result barbaadna. Amma marii kana keessa maal arguudhaaf hawwina. Wii kana lafa kaa'uuni maaliif barbaachisaadha yoo jenne wanta nu barbaannu dura beennee jennaan akka deeggartoota dhaaba sakamiin iyyuu haa ta'u akka sabaas immoo waliigalaan maal akka abdannu kanarraa maal akka ba'uuf akka abdannu mari'annee irraa qabxiilee qabannee sanarratti dhaabbannee hopefully waaqni nu gargaaree kan nu abdinu isa caalaas yoo arganne gaarii. Garuu immoo wanti abdatan hundumtuu fiixaan hin ba'u ta'a tokko yoo wanti hirratees jiraate wanti nu hin arganne jiraate immoo turree immoo ni mari'anna gaafa walitti deebinu maaltu argamee maaltu dhabamee isa mari'anne kanarraa isa jedhus rivaayizii goona. Caalaasaa immoo maal gochuu dandeenya isa jalqaba torban lamaan sana keessatti jalqabne sana ani yaadi koo kan ture walitti gaafa dhufnee nu torban isa kanammoo anatu siniin falmaa anatu siniin gaafata gama lamaan ta'ee akka daballee gama lamaaniin iyyuu dhaabbadhee kan PPs kan waboos wajjin anumatu yaadota sinirraa argadheen irratti jedhee isin wajjin yaada kana bisheessuu irratti yaada. Inni suni hin jijjiiramne naafne garuu gara torban dhufuutti achi dhiibne haalli yeroo amma jiru kuni xinnoo wanta nu haasaa jirru wajjin baay'ee wal qabataas waan ta'eef fooyyessinee ispeeshaalii goonaa isa har'aa maal yaadna maaltu fiixaan ba'a maaltu bu'aa maalii eegna marii kana keessaa jennee abdii keenya sana gaafa mari'annu qabxiilee tokko qabanna nu gargaara. Mari'an mayoonaa goone irrattis akka buusa tokko ta'ee bu'aa ofiisaatii qaba waan ta'eef isarratti mari'achuun yaada. Amma gaa cheekiin godhaa namoonni dhufaniiru taanaan namoota dhufaniin gashaa eegeen dhufeera. Okay. Dhufaniiru. Bilaal kan jiru. Na Buruukin maalle? Buruukin illee jira. Buruukis dhufeera. Okay. Ay dhufaniiru. Bilaalis. Eekeenis galuu ni danda'a fakkaata. Bilaal hin gasheera. Bilaal galeera biti. Hold on. I think Bilaalitti ergeera. Eekeen kunoo. Okay. I don't know what happened to Bilal. All right. Akkam nagaa keessanii akkam turtan? Ayyaana jirra kam jirtu? Naga jiraatan. Okay. Bilaali hindi deeni fakkaata hin ba'ee Buruukin hin argine. Buruuk lakkoofsa tokko naa barreessuu dandeessaa goda kana? Oromoo koo gaafan Buruuk jedhu isin lakkoofsa tokko barreessinaa daraa keessa. Daraadha keessan. Eegallu gane. Nu eegallu yeroo dheeraadhaafis eeguun Buruuk yaadataadha miti? Buruuk abbaa seenaa. Buruuk abbaa seenaadha. Okay, Buruuk dhufeennaan ni gashina cheekiin godha ture. Namoonni marii kana nu wajjin jalqabanii mariin kun torban sadaffaa isaa irratti jira. Namoonni baay'een as dhuftanii yaada keessan naalaachuu waliin laachuu akka barbaadan naa gala. Anis nan barbaada dhugaa akka malee fedha isin wajjin mari'achuudhaaf.
ruumii akkasiis ni qopheessina walitti dhufnee namni hundumtuu at least daqiiqaa lama sadii walii laannee asii ol baatanii gara itti haasofnee amma tokko yaada keessan wal harkaa fudhannu kana kanaan duras godheera nan godha ammas namoota yuuzarii iyyuu haa ta'u namoota maqaan isaanii beekamu qofaa otoo hin ta'in abbaa barbaade ol fidee mariidhaan akkas dafnee isatti haasofnu ruumii akkasii ni qopheessina gara fuulduraatti. Ammaaf garuu kuni kutaa sadaffaadha. Kutaa sadaffaarra jirra namoota asirra jiranii fi namoonni tokko ammas dhufaa jiran waliin mari'annee yaadota tokko bisheessinee lafarra waan qabnu jira waan abiddarra bisheessaa jirru qabna. Bisheessaa jirru qabna. Kasii garuu ni fooyyeessina amma akkasumaan kallattiidhaan gara marii keenya har'aa itti fufnaa torban lamaan darban kana keessatti warra amma dhuftanii fi wanta mari'annee haasofnee jennee yaada keessan dhaabota gara lamaan jiranii gara mootummaa deeggaranii fi namoota waboo deeggaran gidduu yaada walirraa achi nu qabu gara nagaatti akka hin dhufnee fi gara mariidhaan nagaadhaan akka hin hiikamne maaltu qaba akkam gochuu dandeenya isa jedhu mari'achaa baanee torban lamaa fi amma immoo lafarratti wanti jiru gamuma marii kanaa gara haasaadhaan dubbii hiikuu kana kan nu barbaadaa haasaa turre kanatti tarkaanfiin haaraan jira waan ta'eef gara Daar es Salaamittis gara Tanzaaniyaatti waan tokko sochiin waan jiruuf haala yeroo ilaallee sochiima jiru kanarraa kaanee maal bu'aa maalii eegnaa maal faa abdina maal faarraa abdii qabna shakkii yookiin mamimmoo sodaa tokko qabnas taanaan isas lafa keenye kana bu'aa akkasii akka buusuuf yaadnaa achi booddee bu'aan akkasii Biruk dhufeera. Ifama Biruk jira. Lakkoofsa tokko barreessaa. Rakkinni hin jiru. Biruk lakkoofsa tokko barreesseera taanaan hin arganna. Kunoodha. Okay. So isuma kanarratti mari'annaa isinii fanan daqiiqaa 5 isinii laaddee jalqabna isin akka yaada keessan ibsitanii maal akka yaaddan odeeffannoos qabdu taanaan odeeffannoo keessan odeeffannoo qulqulleessuun rakkisaadha ammaaf. Amma tokko ifa baasanii labsiin akkasii hin jiru waan ta'eef odeeffannoo qulqulluu argachuun rakkisa waan ta'eef odeeffannoo yaada qabdan irratti isa jalqabaa daqiiqaa 5 fudhattanii akka waa jettaniin barbaada. Okay, nama tokko 2 3 okay, 3 dasin ammaaf gaadha. Maal gona taayimarii masana isinii jalqabee nagaama walitti dhaabnee yaada qabdanii fi daqiiqaa 5 keessatti maal akka abdattan kanafaa haasofna. So Raji waraqata achi fidi gubbaadha. Tokko bicha gite kadireen ajandaa qabachuun gaafsamu. Ndagaama maakiin kee banaadha. Kadireen ajandaa qabachuun. Ingashu Biruk dabtarii fideedhaan nageessa. Argineerra viidiyoo keessanis argaa jirra. Viidiyoo keessanis ilaalaa turre waan ta'eef ingashitanii nootii kana gaafuma qabattan argina viidiyoo irratti. Okay. All right. Kanumaan jalqabna. Awaashirraan jalqaba isiniin galli taanaan immoo jarri. Fayyaa akkam jirtu hundumti keessaniyyuu sagantaa kana qopheessuu keessaniif isinis galata guddaa qabdu. Ayyaanni Oromoo isin haa eebbisu. Warri torbee tokko keessatti wanti gaariin argamaa sagaleen gaariin dhaga'amaa jira waan ta'eef innis gammachuudha. Gammachuu keenya Waaqayyoo fiixaan nuuf haa baasu. Waama gaariitu jira wanti jalqabame milkaa'aa jira waan ta'eef yoo danda'ame waama walitti nu fidu irratti haasa'uu wayyaa wanti dhaga'amaa jirus waan gaariidha.
adeemsi deemamaa jirus fuulaan fuulaan warri dhimmichi lafarraa arganii dhimmicha argaa jiranii waraana garanaa garasii taa'ee mari'achuun isaayyuu ilmaan Oromoo ta'anii wajjin mari'achuun ibidda sana argaa jiru waan ta'eef ibidda obbolaa keenyarra bu'u ibidda haadha keenyarra bu'u obbolaa keenyarra bu'u obboleettii keenyarra bu'uun argaa jiru waan ta'eef waanuma hiikamuu fakkaata. Chaansii qabnu kanuma. Chaansiin inni guddaan qabnu kanadha. Kana sirriitti milkeessinu taanaani waan nama sodaachisutu dhufa. Kanaaf hundumti keenyayyuu akka milkaa'uuf waan nurraa eeggamu gochuu qabnaa jenna. Karaa keenya wanta gochaa jirru isinis kinoo hin argitu. Dhiibbaa nuti goonuun dhiibbaa gochuu qabnuma gochaa jirra. Waan nurraa eeggamu gochaa jirra. Akka ilmaan Oromoo tokkotti akka nama biyya isaas jaalatutti wanta gochuu qabnu gochaa jirra. Gatii kaffalaa jirra jechuudha. Hundumti keenyayyuu jechuudha. Kanaaf amma danda'ametti hobsaan hundayyuun argannaa otoo hin ta'in waan argannee waan dhabneef immoo teenyee mari'annee mariidhaan otoo ilmoo Oromoo tokko hin du'in otoo Oromoon tokko hin beela'in akka dhumu waan nurraa eeggamu hundumti keenyayyuu akka goon kana isin gaafachuun barbaadan akka ilma Oromoo tokkotti. Kan kanarraa hafee mootummaan harkisaa nagaadhaaf diriirsee akka inni duubatti hin deebisne hin gaafanna. Warri obbolaa keenyas warri karaa keenya Oromoonni gaafiinsaa deebi'a jennee sibiila kaasanis amma danda'ametti sibiilaan otoo hin ta'in teenyee yaadaan Oromoodhaaf gaafiinsaa deebi'a. Gaafii ni qaba Oromoon. Borullee gaafii ni qabaata. Har'allee gaafii ni qaba. Kaleessallee gaafiitu ture. Gaafiin deebi'e amma deebi'ee kan hin deebine immoo kan hafe kan jalaa hafuu ta'anii mari'atanii yoom deebifnaa akkamitti deebifnaa wal faana deebisna jedhanii wal gargaarree biyyi kun akka carraa ta'ee harka keenya jira waan ta'eef wal salphisuu wal dhiibuu otoo hin ta'in harka wal qabannee biyya kana dimookiraasii biyya kanarraa dhaabuudhaaf akkuma dura keenya abbootiin keenya dimookiraasii dhaabaa turan dimookiraasii argamee hin beekne akka biyya kana keessa dhaabbatuuf wal faana hojjechuu qabnan jira. Amma danda'ametti sochiin tokko hin argama yeroo ilaalamu amma miidhuma irratti waan tokko arginu jira. Namoonni kun hin gammanne jiru. Kan afaan keenyallee dubbatanii kan afaan keenyallee hin dubbatini kan keenyas ta'anii sagantaa kanaan qabsoo kana keessaa bu'aa garaagaraa argatan kan hin gammanne ni jiru. Kun har'a miti kaleessallee waanuma tureedha waan ta'eef isaan kana warri dhugaadhaan Oromoodhaaf qabsooftan akka of keessaa baastan akka ofirraa ittistan akka nagaan akka bu'uuf karaa qulqulleessitan akka obboleessa tokkotti isin gaafadhaan jedha. Kan kanarraa hafe amma danda'ametti dhiibbaan nuti goonu karaa keessanillee karaa keenyallee chaansii inni guddaan nuti qabnu kana. Kanaan booda wanta dhufu yoo waliin galamne kunillee waan nagadee ta'uu danda'a ilaalcha intinii ta'uu danda'a. Yoo waliin galamne gaabbii guddaa keessa seennaa jechuudha karaa hundayyuu. Kanaaf chaansii isa guddaa qabna kana chaansii guddaa kanatti fayyadamnee karaa garanaas karaa garasiis dhiibbaan nagaadhaan akka hiikkatuu fi dhiibbaan goonu itti fufuu qaban jira. Isuma irratti sirriitti irratti intinii jechuun qaba. Kanuman jechuu barbaada galatooma. Kanaaf yeroo ammaatiif jechuudha. Isatti fufutti kan biraan itti fufa. Fayyaa ta'e Awaash yaada bareedaa makaas ta'e egaa baay'ee poozitiivii taatee optimist taatee dubbattee sodaa qabdus dhiyeessiteetta. Kan itti aanu raajiidha. Raajii keenya kam? Nageenyi badhaadha. Waan hunda toopikichatti nistiik ta'uu barbaada. Odeessa ka jettee fi namni akkuma galmarratti kaastee hoogganni waraana bilisummaa Oromoo bakka jirurraa karaa qaama sadaffaa bakka mariin godhama jedhamutti imaaluun odeessiin jira. Foormaalii garuu institutional waan ta'an ta'u hin jenneef kanneen kaan odeessa akka odeessaatti kaasuun baay'ee nurraas eegamadhee yaadu. Akkasumatti haa qabannu erga odeessi kun faca'e immoo wantoota sadiitu jira. Tokko warri mooraa Oromoo ala jiranii
baay'ee na'aniiru. Humni kun yoo tokkoome maal takkatti dhufu waan yaadeef garatti waa jiru dhabee gurra qeensaa jira. Gara mooraa keenyaatti yoo dhufne immoo humni gamalachuun araara barbaadu kan nagaa dhabee beeku nagaaf gatii kennu baay'ee iffartii guddaa godhaa jira iddoo jirutti akka araarri kun milkaa'uuf. Kanneen immoo yoo araarri bu'ee keessa hojii keessa buddeen xaabatiin baddi jedhanii warreen ammumaan immoo tuuwwa tokkotti hin ba'iini itti olola jalqaban jiru jechuudha. Kana fakkaata odeessi waliigalaa. An akka dhuunfaatti maalin expect godhaa? Opportunities jira, threatii kan ta'us jira maree kanarraa. Opportunitiin irra caalaa isaa fudhaa. Keessaayyuu kanaan dura araarri marsaa jalqabaa gaafa ta'u bakka buutotaan ta'e waan ta'eef hundumtuu bilbileetu mari'achuu qaba. Amma garuu qaamaan hoogganni waraana bilisummaa Oromoo irraa qooda fudhachuun rakkoon kun suduudaan akka ifatti waan compromise ta'us wanta mari'atamee itti ba'iisaa quba qabaatus taasisuu irratti irraa qooda fudhachuun dhibbeentaa keessaa parsantii 80 ol milkaa'isuudhaaf shoora qaba waanan jedhuu fi carraan itti ba'iisaa bu'aa gaarii qabaa jedhee yaada. The same time threatiin jiru akkuma sila kaasee qaamonni nagaa hin barbaanne jiru. Mootummaa keessaas warri waraana mataa isaanii godhatanii jiran jiru. Dabballeen lafa gurguratee korraapshiniitiin dhiita'ee inni kaan immoo cubbuu hojjetee lubbuu namaa balleessu yoo araarri dhufe nan gaafatamaa jedhee kan araaran barbaanne jira. Kanneen caasaatti nammatamne bakka bakkatti waa butuu barbaade humni waa gochuu barbaadu jira. Warreen kun gufuu ta'uu danda'u laataa ka jedhuu fi iffartii uummanni keenya jiila qaburraa ka'ee araarri yeroo 3-4 ta'ee itti ba'umsa waan dhabee fi jiila qaburraa ka'ee namni guyyaa boofa argee galgala xeeba dheessaa jedhani. Akka sanatti immoo optimistic ta'anii namoonni kaasan iffartii gochuu dhabuun xiqqoo lafarra harkisuu fidaa ka jirudha. Sodaani guddaa qabu implementation irratti malee hin milkaa'a kan jedhuun abdadha. Gama biraatiin wanti nu godhuu qabnu akka gorsaatti araarri kun all inclusive ta'e baay'ee bareedaadha. All inclusive yeroo jedhu qabsoon Oromoo roga garaagaraanis deemaa jira. Oromiyaa keessatti dantaa Oromoodhaaf ka qabsaa'utti jiru osoo irraa qooda fudhachuun jiraatee fi warri araara kana taasisuu qofa osoo hin taane bu'aa araarichi fiduu danda'u mul'atu kan namatti amansiisuu danda'u hidhamtoota siyaasaa hiikurraa ka'uu waraana bakka tokkotti deebisuurraa haa ta'uu uummata kanaafuu gad ba'amee dhumaa haalli itti ibsamuu danda'u sunis bifa positive ta'een amma kanaan dura baay'een dinqisiifadha. Miidiyaatti waan gabaabduu tokko jedhame namni malaamitti mataa isaa dha'e malee wanti jedhame jiru. Kanaaf kanadha. Ommoo akka odeessi jirutti armaan durayyuu beezikii waan ta'an faandamentaal warra ta'e irratti garaagarummaa jiru irratti mariin lafa jalaan godhamaa ture waan ta'eef namoonni baay'ees inpuutii mataa isaanii waan kennaniif I don't think wanti obstaakilii ta'uu jira jedhee yaadu. Wanti guddaan nuni godhuu qabnu milkaa'ina kanaaf akka Oromootti cichine hojjechuu nu feesisa. An akka ilma Oromoo tokkotti maatiin kun nagaa dhabee uummanni kun nagaa dhabee waan argeef nagaa vaaliyuun kennaa qabsoon Oromoo bifa compromise hin taaneen Oromiyaan nagaa waaraa bifa argattuun haati Oromoo deebitee akkam boonyi bifa ta'uu danda'uun akka ta'uuf akka nama tokkootti waan narraa danda'ame nan godha. Oromoonis immoo kana galmaan geessuu irratti gochuu qaba. Kun dhuma miti jalqabadha. Garuu waan jalqabne galmaan ga'utti immoo Oromoon akka sabaatti beeka waan ta'eef mooraan hundumtuu dhuunfaasaa, iigoosaa, fedhii, akeekasaa qarqaratti dhiisee Oromummaa dursuudhaan Oromiyaan akka nagaa waaraa argattu qabsoo keenya sattaanu biyyattii keessatti Oromoon abbaa sodaatamee yookiin immoo akka isaaf ta'utti akka bulamuu danda'utti humna godhatanii mooraa kana cimsuu irratti hojjechuutu gaariidha akka jedhuun kaasaa galatoomeyyaan. Fayyaa ta'e. Thank you. Biroo akkam? Akkam jirtu nagaa keessani? Nagaa galtaa. Haa ta'u baga walitti deebinee yeroo gaarii ture ayyaannaan keenya duraanitillee mariin irraatis gaariidha. Kanarraa immoo ndoom carra qabeessa akka ta'anitti ilaala yeroo darbees waa'uma nagaa buusuu kana mari'achaa waan turreef waaqnis nu dhagayeetuma fakkaataa waa'een nagaa marii araaraa jedhamu kun dhagaamaa jirti waaqayyo fiixaan nu haa baasu kan jedhuun qaba. Amma kan biraa
dhiisnee wanta amma nagaa jedhamu kana isuma cimsinee itti fufna. Kana hundi keenya hawwaa turre, ummanni keenyas hawwaa ture. Isuma yeroo darbe Tanzaaniyaa irratti ture. Hagam akka ummanni keenya maajoritiin hawwiidhaan eegaa ture hundi keenya hin beekna. Gama qaama marii irra taa'een alattu ummanni bal'aan eegaa ture. Gaafa ibsisuun bahus hagam hawwiidhaan marsaa lammaffaa yoom jalqabama kan jedhu hundi keenya eegaa turre. Yeroo sanis agarsiistuun ture. Walii galtee fi wal hubannaa gaariin akka turee fi kun immoo isa jalqabaa waan ta'eef mariin akka itti fufu agarsiisanii turanii. Kan ammaa kunis qaamuma sanii fakkaata. Akkuma sila obboloyyan keenya jedhani wannichi gaariin. Amma marii kana kan hin barbaanne, nageenya akka hin buune kan hin barbaanne jira kan jedhuu fi gama lachiinuu hin jira kan jedhu ni yaada qaba akka dhuunfaa kootti. Gama mootummaatti yoo fudhanne mootummaan federaalaa yeroo ammaa kana hattoota irratti garaa jabaatee tarkaanfii fudhachaa jira. Tarkaanfii hamaa fudhachaa jira. Seeraan gaafachaa jira. Itti gaafatamummaa irraa kaasaa jira. Hattoonni sun immoo yeroo garagaraa hanna hataniin waa qabataniiru waan ta'eef ispoonsara godhanii nagaan akka hin buune hanna isaaniis adofkachuuf yaaliin godhan waan jiruuf jarri akkasii kuni nagaan akka bu'u hin barbaadan. Kana agarsiistuun kan jiru waraanni kaabaan ture. Ammas garuma kaabaa kanaan jiru tokko maddi isaa hannuma kana. Warri hatte hanna san jalaa ba'uuf dabalatas haftuuf uummata saamuu fi nagaan akka jiraatu hin barbaadan. Nagaan yoo jiraate seeraan gaafatamoo waan dhufuuf qaamni kun har'a siin barbaada nagaa kan jedhu hin qabu. Gama qaama lammaffaa mariirra jiruunis yoo fudhanne maqaa qaama saniitis haa ta'u qaama bosona jiruutiinis haa ta'u qaama bosona jiru kanas yoo ta'e Oromiyaa keessa saamicha hamaatu deemaa jira. Nama ukkaamsanii maallaqa gaafachuu, maallaqa fudhachuu, sodaachisanii konkolaataa karaarra dhaabanii wanna adda addaa godhuun jira. Har'as warri kana bare nagaan kun akka bu'uun barbaadu maaliif ta'aniituma abbaa qabeenyaa ta'aa jiru. Namoota tokko maatiidhaan maaliif ijoollee keessan hin qabanne jedhanii yoo haasofsiisan ijoolleen keenya nu diddee balufaanti birrii qarshii miliyoona ganaa gaaniiru hangana hammana irra hin jira maaliin qabadhee galaa kan jiran jiru. Warri amma akkas jiran kun nagaan akka bu'uun barbaadanii dagaleedhaan waan biraa hojjechuu danda'u. Kanaafuu qaamota lamaan kan ammoo saaxiluu kan qabu nuuf uummata bal'aan. Uummanni bal'aan har'as taanaan biyya keenya keessatti Oromiyaa keessatti nagaan bu'ee nagaan ba'ee nagaan galee badhaadhuu barbaada. Guddachuu barbaada. Jiruu itti ulfaate kana jalaa ba'uu barbaada. Qotachuu barbaada. Qotee bulaan daldaluu barbaada. Daldalaan kanaafuyyuu warroota qaama lamaan nagaan barbaanne kana keessaa baasee warri qaama nageenyaaf taa'e kun hawwii guddaadhaan eegamu waan ta'eef nagaa kana hundi keenya tumsinee akka fiixa ba'u gochuun hunduma keenya irraa eegama. Hawwiin kootis akka dhuunfaattis warri amma nageenya irra ta'an nagaa buusuuf ta'an kun hin milkaa'u jedhee yaada. Maaliif garaadhaan taa'anii mari'annaan furmaan hin dhufa. Wanti waliin hin galchine hin jiru. Afaan tokko haasofnaa. Biyya tokko keessa jiraannaa. Waan tokkoof qabsoofna. Akkaataan itti qabsoofnu gargaras ta'us isa san dhiphisanii walitti dhufanii give and takeidhaan win-win approachiidhaan gara nagaatti dhufan kan jedhu hawwii guddaan qaba. Isaanis kana hin dhaggeeffatu soorri dhagaanis jiru. Akka fiixa ba'u hundi keenya hawwii qabna. Uummannis kana hawwiidhaan eegaa jira. Waaqayyo nu gargaaree uummanni bal'aan kun nagaa nu bu'ee fi kan jedhu yaada qaba. Galatooma ayyaana. Well, Fayyata Babu. Yeah. So to answer, I think Solko Damiti. Akam Solko. Yeah, ayyaana kam jirta nagaa keetii hundumti keessan iyyuu naguma torbeetti walitti deebinee torbee gaarii. Wanti marii kanaa baay'ee murteessaadha. Kana dura gaafa mariin kun geggeeffamee ture walitti deebina jechuudhaan mariin kun sababii garaagaraatti gaaffilee hooggantoonni bakka bu'anii adda bilisummaa Oromoo deeman gaaffilee isaan kaasanii mootummaan gaaffii kana deebisuu hin danda'u jechuudhaan mariin kun adda citee ture. Odoo gaaf sana gaaffileen gaggaafataman sun deebii argataniiru ta'e
dhiigi sana booda dhangalee ammarraatti guyyaa sanarraa kaasee ammarraatti dhiigi dhangalee kuni hin ta'u ture. Ammoo egaa fedhiinis dirqamaanis global societynis push gochuudhaani gara kanatti gara marii lammataa kanatti dhufuun ani baay'ee gaariidha jedheetan yaada. Maaliif lubbuutu badaa jira, lafee cabaa jira, mana gubachaa jira. Tuulama keessatti guyyootan 20 kana maal akka ta'aa jiru argitanii ilma keetu bosona jira jedhamee jaartiin waggaa 60 ajjeefamaa jirti. Mana keessaa gadi fudhamtee mana hidhaatii fudhamee namni akka hin taanetti dhumaa jira. Saawwa harree farda keenyatu dirooniidhaan taankiidhaan rukutamaa jira. Itti fufiinsaan wanti kun wal injifachuun hin danda'amaa? No, hin danda'amu. Qawweedhaan wal injifachuun baay'ee yeroo fudhata. Hin danda'ama garuu baay'ee yeroo fudhata. Maaliif lolli kun waggaa 5 irraa gaafa jalqabamu Biraanuu Juulaa torbee 2 hidhee jalqabe. Torbee 2tti shanee likkii galchina hidhee jalqabe jechaadha. Har'a waggaa 5 lolli kuni akkatti deemaa jiru beenna. Lolli kun gaafa sana beegii jira. Har'a immoo Tuulama jira, sulultaa jira lolli kun. Mana mootummaarraa kiiloomeetira 90 jira har'a kiiloorraati. Kanaaf wanti kun qawweedhaan hin taa'u isa jedhuufi waanuma laalaa baane jechaadha waggaa 5 kana. Waan nama gaddisiisu immoo mootummaadhaaf inni lolu ijoolleen booji'amtu, ijoolleen oboo biratti qabamtu, ijoolleen duutu ijoollee Oromooti. Bitamtee adeemtu akka barbaaddetti adeemtu ergatanii ijoollee keenyatu du'a. Garanaas kan du'u ijoollee keenya, garasiis kan du'u ijoollee keenya. Inni kun irrumatti xiyyeeffatanii keessattuu karaa mootummaatiin irrumatti xiyyeeffatanii Oromoo qulqulleessuu irratti waan xiyyeeffatan natti fakkaata. Wanti kun jechaadha. Ofitti fudhadheetan jedha waan kana. Maaliif silaa odoo nagaan hin barbaachisatee amma kana deemuu hin dandeenyu turre. Keessattuu marii gaaf darbe ta'e sanaan asitti lubbuun xiqqaan hin banne, manni xiqqaan hin gubanne. Kanaaf mariin kun baay'ee murteessaadha. Gaaffii Oromoon qabu beekamaadha. Gaaffii Oromoon qabu sana deebisuun immoo wanta kanaaf faladha. Nama dhukkubsateetu qoricha barbaada. Nama nagaa dhabeetu nagaa barbaada. Nama beeleetu nyaata barbaada. Nagaa dhabnee jirra. Waggootaaf Oromoon nagaa dhabee jira. Keessatti immoo kan waggaa 5 kanaa immoo addadha. Akkasitiin itti fufnaan warri beelee nyaata argachaa hin jiru. Warri dhukkubsate qoricha argachaa hin jiru. Qorichi galaaf hin jiru. Loladha, taankiidha, xiyyaaradha. Kanaaf lolli kun dirqamumatti dhaabbachuu qaba, furmaata argachuu qaba. Ittiyyuu qabna garee lamaan ittiyyuu jechaadha. Keessattiyyuu garee biyya bulchaa jiru, garee bilisiginnaa kanatti ittiyyuu qabna. Oromoon gaaffii shanja'a qaba waan barbaadu. Waan ammarratti gaafachaa jiru gaaffii shanja'a qaba. Gaaffileen kun immoo harka mootummaatti kan jiran. Odoo gaaffiin sun deebi'ee odoo gaaffiin sun furmaata argatee guyyaa tokkoof oboon bosona bulu hin jiru. Namni maraatee bokkaa keessa rooba keessa jiraatu hin jiru jechaadha. Waa dhabe, waa gaafatee waa dhabe. Mari'ateetu deebii dhabe. Shiratu baay'ate. Kottu gali tole nan gala. Gaafa galan rakkootu uumame. Kanaafidha kan namni laga jiru. Kanaaf amma dirqamatti furmaatni argamuu qaba. Yoo furmaanni argamu ta'e isa baasne caalaa sichi sacrifice gochuudhaaf deemna. Faannoon gaafa dhufu ati abaawoodhaati bilisiginnaadhaa siin hin jedhu. Lafarraa si qulqulleessa. Qulqulleessaa dhufaa jira. Beekama. Walloo keessatti guyyaa 4 kana guyyaa 5 kana maaltu akka ta'aa jiru argaa jirra jechaadha. Oromtitti kan jedhame tokko bira darbamaan jiru. Jaarsa jaartii ijoollee wanti jedhamu hin jiru. Faannoon akkatti uummata keenya walloo qulleessaa jiru isuma argaa jirrudha jechaadha. TPLF gaafa bayyaannate haaloo ba'uudhaaf kallattiidhaan nutti deebi'a. Ati bilisiginnaa turtee, ati abaawoo turtee, ati eenyu turtee siin hin jiru. Akka Oromootti Oromoo qulleessa gaafas deebi'u jechaadha. Kanaafuu mataa walitti qabatanii bilisiginnaan mana isaa sirriitti qulqulleesse, mana isaa keessa waan baay'ee bukoo baay'ee qaba. Mana isaa qulleesse Oromoo wajjin mari'achuu qaba, gaaffii Oromoo deebisuu qaba jedhee tayyaadha yerootti aanu. Fayyaate sirriitti itti fayyadamte yeroo keetti. Bunnoon baatee waan deebiteef eekeen itti duusuuf jedha. Eekee akkam nagaadha? Jira galata waaqayyaana galatoomi irraan deebi'ee namuu baga jiraattan. Kallattiiwwan gara yaadaatti seenuutii fi mariin nagaa buusuu gungummiin amma jiru inuma jajjabeessinaa ni deeggarra. Ani akka deeggaraa abaa'oo bootti kallattiin isaaniif ta'e amantaa isaanirraa waan hin qabuuf naafis ta'a karaa isaan kaawwatan irra deemaa jechuudha. Deeggarsa akkaataa kanaan ka deemu bu'uurri dubbii kana. Inni biraa
wanni kun marii nagaa buusuuti siyaasa keessatti malee waan araara jedhamu sana miti. Araar is very dismissal. Marii nagaa buusuu maalinni adda addummaa qaban qabaatanii akka nuyi waliin hojjechaa jirru kana waliin hojjechaa jirra beekaa miidiyaa kanarratti. Waliin hojjechuu danda'u irratti walii galu. Isa sana marii nagaa buusuu bifa Tanzaaniyaatti dura eegalame sana amma itti fufsiisuun suni akkaan waan jajjabeeffamu. Nuni qaama uummataati. Siyaasa qaama deeggaru haa qabaannu iyyuu malee qaama uummataati. Akka uummataattis immoo haasofna jechuudha. Rakkoon uummata keenya rakkoo keenya waan ta'eef. Egaa waan ABO kuni qabsoon ABO qabsoo sabaati. Qabsoo uummata Oromoo miliyoona 60 olii sanaati. Jabaachuun ABO jabaachuu uummata Oromooti. Jabaachuun uummata Oromoo jabaachuu ABO'ti. Kuni haqa jirudha jechuudha. Lafarra haqa jiru. Kana erga lafa kaayetu amma asirratti waan ani yaadachiisuu barbaadu nama kamuu fedhii qabaachuun mootummaa akkaan murteessaadha. Sobuun barbaachisaa miti as keessatti. Amma soolkoon akkuma jedhe rakkoo haasofne rakkoo baay'eetu jira. Boohuu yookaan immoo waan baay'ee walumaan beeknu sana otoo kaafne nama boossisuu dandeenya. Sana miti waan barbaadnu. Wanni barbaadnu furmaata barbaadna. Furmaata maayii sadhuma gaahuu qaba. Iddoo ta'etti dhaabbatee siyaasni Oromoo siyaasa ammayyoomee magaala galee biyya sana keessatti kabajaa qabaate ta'uu danda'uu qabaata malee anatu si beekaa akka kootti deemii maal sun dhaabbachuudha qaba jechuudha. Erga kana jennee kallattiin marii kanaa uummata Oromoo bu'uureffatee haa ta'u malee maal ta'uu qaba ka jedhu irratti utuu walii galanii fedhii mootummaan kun Abiyyirraa kaasee fedhii dhugaa qabaachuun akkaan murteessaadha. Hattoota maal kan dhabamsiisu qaamni kun lamaan walii galan jennaan kaan ufumaafuu dhabama ta'u. Beekamaadha jechuudha kun. Akkamiin dhabama ta'u? Uummata jalaa waan bahan miti jechuudha. Uummanni qaama kana lamaaniifu ABO fi mootummaatti qabaluun rakkisa gaafa jechuu eegale uummanni bilisoome aangome jechuudha gartee. Gaafa sana hattuun ufumaafu baddi jechuudha. Shirtuuf hattuu maal waan hin tattaaneen ufumaafu daandii ishee qabatti jechuudha. Toora isheetti deemte jechuudha. Kabira marii kana ilaalchisee amma mootummaa kana booda mootummaan kun aangorra jira. Akka uummataatti akka Oromootti kan yaadu qabnu. Mootummaa kanaa booda hoo uummata Oromoof maal qabna kan jedhu sana yaadu akkaan murteessaadha jechuudha. Yeroo hundumaa erga sana yaadnee maal jechuudha. Kana jechuun karaa biraa. Amma kana dura aangomee uummanni dhaabbileen siyaasaa kanneen biroo uummata Oromoo kan ijaarre akka numneessine kan gochamaa ture mootummaa uumaa bilisiginaa kanaan beekamaadha. Kaafaa Mararaa Guddinaa Daawud Ibsaa laaffisanii qofaa filannoo waan akka kamiin akka mootummaaf godhan waanuma beeknu jechuudha shiraan. Sun ta'uu hin qabu. Kanaa booda diina afaan banee uummata Oromoo kana nyaachuuf kallattii hundaan hamuummachaa jirutu jira. Akka Oromootti warri mootummaas haa ta'u ABO'n kana wal quba qabaachuu danda'u qabaatu. Mataa walitti fiduu danda'u qabaatu. Beekumsaan hayyummaatiin ta'uu qabaata jechuudha. Kana jechuun gama biraamaa jechuudha. ABO'nis marii kanarratti isaa booddee Oromiyaa keessatti bilisaan socho'ee waliigalteen sun kanarratti ta'uu danda'u qaba jechuudha. Uummata Oromoo ijaaruu ABO mootummaa kanaafuu deeggarsa jechuudha. Mootummaan kun immoo beekamtii kennuu danda'u qaba. Mootummaan kunis Oromiyaa keessa bilisaan socho'uu danda'u. ABO'nis immoo gara paartii siyaasaatti dhufamee bifa kanaan uummata ijaaree akkaataa kanaan fuuldura akka yaadamu haala kaa'uun waan akka murteessaadha. Egaa yoo milkaa'an gammachuu keenya yoo milkaa'amuu baates immoo beekaa wanni jijjiiramu hin jiraatu jechuudha. Kana quba qabaanne warri deeggarus ta'e akka uummataatti mootummaan ejjennoo qabaachuu danda'u qaba. Baankii qaba, taankii qaba, addunyaa irratti mootummaa biyya Itoophiyaa harkaa qabu jedhamee beekama waan ta'eef haga sana tarkaanfatee fedhii agarsiisee gatii isa baasisuu hundumaa baasee nagaa kana akka buufamu marii nagaa buusuu kanarratti akka milkaa'amu gahee leencaa taphachuu qaba. ABO'n kanarraa rakkoo hin qabaatu jedheen abdadha. Kan hafe marsaatti aan ittiin deebi'ee galatooma.